She works dash Google. Maal ta'a deebiin gaafii kanaa? Akkam nagaa jirtanii hordoftoota Nigaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'a kanan isiniif qabee dhufee akkamitti iin, aasii fi foorii fayyadamna kan jedhudha jechuudha. Yeroo baay'ee barattoonni yeroo rakkatan argaa foorii akkamitti yeroo kamitti fayyadamna, aas kan jedhu akkasumas iin kan jedhu yeroo kamitti fayyadamna kan jedhu jechuudha. Amma gaafii kanarratti akkuma argitan she works jedhee bakka duwwaa Google jedha. Kana deebii kana kan ta'u maalidha? Iinidha moo aasidha moo foor kan jedhudha. Kana sadeen keessaa tokko ta'a. Tokkoon isaanii yoom akka fayyadamnu workii waliin kan deeman yoom akka fayyadamnu isinittan agarsiisaa jechuudha. She works maal ta'a deebiin isaa? She works for Google. She works for Google. Maaliif? She works for Google for jenna maaliif for akka jennu immoo isinittan hima. Maaliif asirratti akkuma ilaaltan we use works for when it is followed by a name. Works for kan fayyadamnu yoomidha jechuudha. Barreeffama foorii booda kan dhufu maaloo ta'edha jechuudha. Maqaa yoo ta'e Google kan jedhu akkuma ilaaltan maqaadha. Maqaadha. Kanaafuu maqaa waan ta'eef maal fayyadamna jechuudha? For kan jedhu fayyadamna jechuudha. Kanaaf gaafiin deebiin isaa maal ta'a? She works for Google. She works for Google jedhamaa jechuudha. Maqaa waan ta'eef jechuudha. Maqaa waan ta'eef. Sana booda works for jedhee maqaan kan dhufu yoo ta'e works jedhee maqaan kan dhufu yoo ta'e maal jidduutti fayyadamna jechuudha? For kan jedhu jidduutti fayyadamnaa jechuudha. Amma fakkeenya kana ilaalaa. I works for Tesla. I works for Tesla. Tesla kan jedhu maqaadha, maqaa kaampaaniiti. Kanaafuu I work for Tesla. I work for Tesla jennaa jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyuma kanarratti I work for Google laallee jirra kana I work for Google. Google maalidha? Maqaadha, maqaa kaampaanii tokkooti. Inni biraa immoo I work for Mr. Smith. Mr. Smith kan jedhu kun maqaadha. Kanaafuu I work erga jennee booda inni miti as kan jedhu miti kan fayyadamnu jechuudha. So maal fayyadamna? Mr. Smith kan jedhu kana fuulduratti for kan jedhu maaliif? Maqaa waan ta'eef. Maqaan yoo kan dhufu ta'e work jennee amma maqaan kan dhufu ta'e maal fayyadamna jechuudha? For kan jedhu fayyadamnaa jechuudha. Yookaan ammoo kaampaaniiwwan beekamoo maqaan isaanii beekamu yoo jiraatan jechuudha. I work for Tesla, I work for Google, I work for Mr. Smith jedham jechuudha asirratti. Kaawwanoo yoom fayyadamna kan jedhu ilaallamu amma. Inni biraa immoo we use work in when it is followed by a place. Maalidha? Work in kan jedhu in erga jedhee booda maaltu dhufuu qaba jechuudha? Iddoo followed by place. Placeidhaan maal ta'uu qaba? Follow ta'uu qaba jechuudha. Yookaan iddoon tokko ibsuuf kan itti fayyadamnu in kan jedhudha jechuudha. Work jennee in yoo jenne sana booda maaltu dhufuu qaba jechuudha? Sana booda maaltu dhufuu qaba? Iddootu dhufuu qaba jechuudha. Iddoo ibsuudha yoo barbaanne. Duratti yoo ilaaltan fakkeenya duratti irratti maal kan jedhudha? She works jedheeto she works for a Google jedha. She works for Google jedha. Asirratti Google kan jedhu iddoo miti. Maalidha? Maqaadha. Kanaafi jechuudha. Kanaaf akkasitti fayyadamne fakkeenya yoo ilaalle I work in a bank. Baankiin amma iddoo hojii keessanii ibsa. I work in a bank. I work in a bank. Garuu amma asirratti maqaa osoo lafa goonee ni dandeenya turre. Fakkeenyaaf I work in a commercial bank of Ethiopia jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif? Commercial bank of Ethiopia yoo jenne maal jechuudha? Maqaadha ibsaa jirra. Maqaa baankichaa ibsaa jirra. Kanaafuu maal jennaa? I work in a bank jenna. Garuu commercial bank of Ethiopia yoo jenne maqaa waan ibsiniif maal jenna jechuudha? I work for commercial bank of Ethiopia. I work for commercial bank of Ethiopia jechuu dandeessan jechuudha. Garuu asirratti iddoo ibsaa jirra waan ta'eef I work in a bank. I work in a bank jettan jechuudha. Okay, fakkeenya lammaffaa irratti ammoo I work in a hospital. I work in a hospital. Hospitaala keessan hojjedha jechuu barbaadan amma kunillee iddoo ibsaa jirtanii jechuudha. Iddoo ibsaa jirtan. I work in a hospital yoo jettan iddoo ibsaa jirtanii jechuudha. Inni biraa immoo I work in Ambo. I work in Ambo. Amboon hojjedha. Amboo yoo hojjettan jechuudha. Amboon hojjedha jechuu barbaadan jechuudha. Okay, ifa sinii ta'aa jira jedheetan yaada. Inni biraa immoo as kan jedhu immoo yoom fayyadamna? Workii jedhee workii erga barreessinee booda as kan jedhu immoo yoom fayyadamna?
work as kan fayyadamnu maaliidhaan follow ta'e jechuudha. Jobbiidhaan yookaan hojiidhaan. I work as jennee maal jennaa? Hojiitu dhufaa jechuudha. I work as kan duratti yoo argitanii jiraattan I work as jennee yookaan iddoodhaa yookaan maqaadha. Garuu hojiin yoo dhufe yoo ani akka barsiisaatti ani barsiisaadha, ani dooktaraa, ani konkolaachisaadha maal jechuu barbaadan yeroo san maal fayyadamtan jechuudha? As kan jedhu fayyadamtan. I work as a teacher jennaa jechuudha. I work as a teacher maaliifii as erga jennee booda kan dhufu hojiidha. Work as a teacher jennaa jechuudha. Okay, fakkeenya lammaffaan ammoo I work as a manager. I work as a manager. Sadaffaan ammoo I work as a doctor. I work as a doctor. Argitanitti garaagarummaa isaanii yoom akka fayyadamnu sirriitti hubachuu qabdanii jechuudha. Maalidha tokkoffaan work for kan jennu maaliin yoo follow ta'edha jechuudha. Maqaadhaan yoo follow ta'e I work for jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf I work for Google jennee turre. Inni biraa immoo iddoodhaan follow ta'e immoo iddoon yoo dhufe work kan jedhu booda iddoon yoo dhufe maal fayyadamna jechuudha. In kan jedhu fakkeenya kan laallee keessatti I work in a bank kan jedhu laallee turre. Hojiin yoo dhufe immoo maal fayyadamna jennee as kan jedhu fayyadamna. I work as a teacher jechuu dandeenya jechuudha. Isinmee tana yaalaa koomentii jalatti naaf barreessaa. She works bakka duwwaan ni jira. A teacher. She works dash a teacher. Lammaffaan ammoo he works OBN. OBN jedha asirratti. OBN ni beektan jedheetan yaada. I work jedhee sadaffaan ammoo I work a bank. Kanaafuu mee isin as ta'amoo for ta'amoo in ta'a. Lafanaaf kaa jechuudha. Kanuma har'allee barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif fidee dhufeen jira. Maalidha akkuma intro irratti argitanitti I don't agree hin jedhinaa jedha. I don't agree hin jedhinaa. Maaliif akkana jettee naan jechuu dandeessan yeroo viidiyoo darbe irratti kana barannee turreeyyuu namootaan yoo walii galuu baanne I don't agree jechuun ni danda'ama. Rakkoo hin qabu jennee haasofnee turre. Garuu har'a maaliif akkana hin jedhinaa jettee naan jechuu dandeessan. I don't agree ni jedhama rakkoo hin qabu. Garuu maaliifii kabaja sirriitti of keessaa hin qabu jechuudha. Amma namoota hundaaniyyuu amma fakkeenyaaf kabaja yoo kennuufii barbaanne nama tokkoon maal jechuu hin dandeenye walii hin galu. Wanti ati jette sirrii miti jechuu ni baachuu dandeenya jechuudha. Maaliifii kabaja xiqqoo itti agarsiisuu qabna. Kanaaf walii hin galu hamma jettanii hamma ta'e immoo wanta mi'eessitu wayii itti dabaltanii waliin illee yoo galuu baattan karaa jettaniin sadiin isiniif fidee jechuudha. Kanaafuu I don't agree hin jedhinaa jechuudha. Maaliifii kabaja sirriitti of keessaa waan hin qabneef jechuudha. Wanta tokko amma asirratti wanti sun isiniif hin taane walii hin galle. Kanaafuu garuu haala kabaja qabuun haala bareeda ta'een akka walii hin galle kan ittiin ibsitanan isiniif qabee akkana waliin turtan abdiin qabaa. Haara taatan ammoo subscribe godhaa jechuudha barattoota. Baay'ee irraa fayyadamtu chaanaalii kanarraa viidiyoo isinii akkan hojjedhu barbaaddan ammoo natti himaa. Akkasumas onlaayiniidhaan jalqabarraa ABCD irraa illee maan taane yoo barachuu barbaaddan nu dubbisaa jechuudha. Yaada keessan ammoo naa barreessaa. Maaliifii yaada keessan yoo naa barreessuu baattan akkamii viidiyoon ani hojjedhu fayyadamanii jiran moo fayyadamanii hin jiran kan jedhu baay'ee na rakkisa waan ta'eef. Okay, amma na haasofne ni gara viidiyoo. Kanaaf I don't agree hin jedhinaan jedhe. I don't agree hamma jennu of keessatti kabaja kan qaban karaalee sadii isinitti himaa jechuudha amma. Of keessatti maali kabaja kan qaban karaalee sadii isinitti hima. Tokkoffaa maal jechuu dandeessanii I beg to differ. I beg to differ jechuu dandeessan tokkoffaa jechuudha. I don't agree hamma jettan I beg to differ. Maybe yaadni keessan yaada biraa ta'uu danda'a. Yaada isaati irratti maal jechuu baachuu dandeessan jechuudha. Walii galuu yoo baattan kana fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Okay, lammaffaan ammoo maal jedhaa? I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree jechuu dandeessan. I am afraid I disagree. Direct I don't agree aga jettan yookaan I disagree aga jettan I'm afraid I disagree jechuu dandeessan. I'm afraid I disagree jechuu dandeessan jechuudha. Okay, baay'ee isin fayyada akkanatti yoo fayyadamtanii kabaja of keessaa qabaa jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo let's agree to disagree. Let us agree to disagree. Kunillee deemee waa'ee maalii ta'a? Waa'ee disagree ta'a. Garuu immoo maalidha?
karaalee hamma ta'e kabaja of keessatti qabu waan ta'eef jechuudha. I disagree yookaan I don't agree hanga jettan let us agree to disagree jechuu hin dandeessan jechuudha. Rakkoon qabu. Karaalee sadiin isin barsiisee baay'ee isin fayyadi jedheetan yaada kabaja iddoo qabuun I don't agree karaalee ittiin jechan jechuudha. Tokkoffaa maal isin jedhee I beg to differ. The second one is I am afraid to disagree. I am afraid I disagree. Sadaffaan ammoo let us agree to disagree jechuun dandeessan jechuudha. Okay, kanuma viidiyoon keenyarraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Kanan isiniif fidee jechoota baay'ee barbaachisoo ta'an 15 jechuudha. Jechoota kanneen yeroodhaan yookaan guyyaa keenya keessatti sirriitti kan itti fayyadamnudha. Kanaaf isin fayyadaa nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuquudhaan ol kan jedhu irra gootan viidiyoo nuti yeroo hundaa gadhiisnu isin bira gahaa jechuudha. Kanaaf akkasumas warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa keenya iskiriinii irra waan jiruuf isaan iimoodhaan nu dubbisuu dandeessanii iimoo teelegiraam yookaan waatsaappiidhaan akkasumas zuumiidhaan warroonni barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessan jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti deemnaa jechuudha. Baay'ee viidiyoo baay'ee gabaabduudha jechoota 15 baay'ee isin barbaachistu jechuudha. Okay, tokkoffaa adurree kaat adurree kaat saree saree dog saree dog sun aduu sun aduu sun aduu moon addeessa moon addeessa moon addeessa ball kubbaa ball kubbaa ball kubbaa car konkolaataa car konkolaataa car konkolaataa chair barcumaa chair barcumaa chair barcumaa table minjaala table minjaala table minjaala bed siree bed siree bed siree hat qoobii hat qoobii hat qoobii jechuun asirratti isinitti himaa jiru yookaan isin barsiisaa jiru fakkiin isaan jala waan jiruuf isin rakkisa jedhee yaadu baay'ee isiniif salphata jechuudha. Kanaafan fakkii waliin isiniif fide shoes kophee shoes kophee shoes kophee tree muka tree muka tree muka flower abaaboo flower abaaboo flower abaaboo bird simbira bird simbira bird simbira. Okay, warroonni direct onlineidhaan barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii lakkoofsi bilbilaa keenya ni jira iimoodhaan yookaan ammoo waatsaappiidhaan nu dubbisaa isiniif deebisnaa jechuudha. Okay, gara barumsa keenyaa deemnu jechoota barbaachisoo ta'an kan afaan Ingiliffaa fi afaan Oromoo jechuudha. Asirratti warroonni afaan Oromoo barachuu barbaadan ni baratu, warroonni afaan Ingiliffaa barachuu barbaadan ni baratu jechuudha. Okay. Fish qurxummii fish qurxummii fish qurxummii house mana house mana house mana door karra door karra door karra
window, foddaa, window, foddaa, window, foddaa, pen, qalama, pen, qalama, pen, qalama, pencil, irsaasa, pencil, irsaasa, pencil, irsaasa, boy, ilma, boy, ilma, boy, ilma, girl, intala, girl, intala, girl, intala, man, nama, man, nama. Asirratti amma nama kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Yaa fakkii irratti kan kaa'ame yaa nama asirratti dhiiraa garuu maan yoo jedhame nama kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Uumama namaa jechuudha. Maan, nama, woman, dubartii, woman, dubartii yookaan shamara, woman, dubartii, baby, daa'ima, baby, daa'ima, baby, daa'ima, happiness, gammachuu, happiness, gammachuu, happiness, gammachuu, sad, gadda, sad, gadda, sad, gadda, big, guddaa, big, guddaa. Asirratti amma elefantii yookaan ammoo arba kanan fakkeenya kaasee garuu wanta guddaa ta'e agarsiisuuf jechuudha malee guddaa kan jedhu direct ibsa maqaa waan ta'eefu akka argachuun ni ulfaata waan ta'eef jechuudha. Big, guddaa, big, guddaa jechuudha. Egaa kanumaa baay'ee gabaabduu akka taate abdiin qabaa viidiyoon keenya. Kanumaa warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii akkasumas yaada keessanii koomentii irratti nuuf barreessaa. Bannee addaan babbadaa itti deebi'aa jirra. Yeroo tokko tokko dhiifama waan baay'ee nu mijataa hin turree fi kanaaf amma bakkuma hirtanitti nagaanaaf ta'a. Yaada keessan garuu naaf barreessaa jechuudha. Akkasumas tiiktookii keenyan illee warroonni hordofuu barbaadan tiiktookii irra ni jirra, feesbuuk irra ni jirra, teelegiraam irra ni jirra jechuudha. Karaanii kanneeniin nu hordofuu dandeessanii ammaaf